okay yoo nama yaaduu keessaa waan hedduu jechuun waan garii tan gootee fi tan godhu teessus tan dhoo isaan gootu jira. Tan dhoo isaan godhuun irratti khayrii qabdu ol baasuun ammoo khayrumaa osoo hin katabne jira. San ammoo himuunis hin barbaachisu. Tan gootes dubbachuun hin barbaachisu. Tan godhu deemtullee dubbachuun hin barbaachisu. Garuu ta ol baasuun mul'isuun irra faayidaa qabdu irra khayrii guddoo qabdu nama hunda bira gahuudhaan godhu qabdu dhooysurra ol baastee dhoosuutu irra gaariidha jechuudha. Seeneeti. Isin galee akkasii takka yoon isinii allaalee yaani nama yaaduu keessa yoo isinii hime takkumaan isinii hima tun ammoo waan dabreesi gaaf tokko karaa kana jechuun karaa dirdhootti naafi nama tokko waliin taanee yaa'u jirra. Osoo waliin yaa'u jirruuti dhalaan jechuun teenyatuun ta'u Oromootuun nama shammuujanii keessi. Baabura qabatteeti yaa'u jirti. Baabura kana keessatti walitti dhufne. Isaan Jabuutii yaa'an nuti Jabuutii yaa'an. Alisabiir baabura keessatti waliin agarre baabura raabwaniitu magaala keessa ittiif qaban. Gisee karaa Alisabiir kana dhufanii ijoolleen Somaaliituun karra baatee dhalaa tana gudeetti. Dhalaa Oromoo tana qabdee gudeetti. Nuti osoo yaa'u jirru dhalaa tana iyyisiisu jiran goda keessatti agarre. Somaaliin hedduun tun aduun asiriidhaan maasis. Somaalonni hundi akka talabee jira. Kana naafi mucaan kun saayibarii Oriyaatti dhayne. Oriyaatti dhayneeti irraa baafne. Dhagaadhaan irraa baafne. Gisee irraa baafnu ammaan tana nuuf Somaaliin kun dhagaa walitti kaafne. Isaan kun ijoolleen tun hedduudha. Wallaahi wabillaahi isiniin jee dhagaa kana osoo walitti kaafnu anamma dhalaa tana isaanii na dhoylaa dhiiga. Osoo dhiigni irra yaa'u osoo isaan sanii jecha dhalaa sanii jecha. Osoo wal tumnu Somaalonni dhiiraa fi dhalaan gurguddaan Alisabiiritti akkana baaniiti hiriira baanii akka nama hiriira baheetti akkatti nu eegan. Nama lamaa bichaatu nama 22 ol caalu dhagaan guusinee magaalan naynee gaara baanii achiin dhalaa sanillee baafachiifne dhalaa sanillee irraa baafnee biraa kunne gaafa kaan isa Jabuutiin nu garan wallaahi wabillaahi namumaaf hin sujuunne malee hedduu nu galatoonfatanii jechuun. Isin galee akkasitti akkitti namicha ni barbaade malee waan kaan himullee gaarii miti. Yaani jechuun hangas takka namaa yaanna. Kanaafi sirriitti hubattanii jirtanii ammoo akka jechuudha waanuma kanaaf duula kana banne malee waan biraa takka tan banneef hin qabnu. Namni